Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ministeerota haaraadhaaf muudama kennan. Kanumaanis dhiyeenya kana aangoorraa kan kaafaman ministeerri muummee ittaanaa fi ministeera ajaalaa Dammaqa Mokonnin bakka bu'uudhaan ministeeronni lama muudamaniiru. Obbo Tamasgen Xuruunaa ministeera muummee ittaanaa ta'uudhaan wayita muudaman, Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee ammoo ministeera ajaalaa Itoophiyaa ta'aniiru. Akkasumas oolmaa mana maree biyyattii har'aatiin Dr. Maqdas Dhaabaa ministeera fayyaa ta'uudhaan bakka Dr. Liyaa Taaddasaa buufamaniiru. Ambaasaadder Reedwaan Hussein immoo Daayireektara olaanaa tajaajila nageenyaaf odeeffannoo biyyaalessaa ta'uun muudaman. Qondaalonni olaanoon muudaman kunneen eenyu? Eeliyaas Hordofaa gabaabsee isinitti himama. Bakka obbo Tamasgen Xuruunaa bu'uudhaan dhaabbata tika biyyattii akka dursaniif kan muudaman Ambaasaadder Reedwaan deetaa ministeera dhimma alaa dabalatee aangoowwan mootummaa adda addaa irra hojjetaniiru. Marii nagaa waraana waggoota lamaaf naannoo Tigraayitti gaggeeffamee ture karaa nagaatiin furuudhaaf marii Afrikaa Kibbaa fi Keeniyaatti taa'ame irratti mootummaa federaalaa bakka bu'uun kanneen maricha irratti adda durummaan hirmaatan keessaati. Akkasumas marii nagaa mootummaan federaalaa waraana bilisummaa Oromoo waliin Taanzaaniyaatti gaggeessee ture irrattis mootummaa bakka bu'uun hirmaachuun isaanii ni yaadatama. Muudama biraatiin obbo Tamasgen Xuruunaa gaafatamni mootummaa keessatti qaban loltummaa fi tika wajjin wal qabata. Qondaalli mootummaa kun ministeera muummee Abiy waliin eejensii nageenya odeeffannoo biyyaalessaa warra hundeessan keessaayi. Walbeekumsii fi michummaan ministeera muummee Abiy waliin qabaniis achi eegala. Naannoo Amaaraa keessatti gorsaa nageenyaa pireezidaantii naannichaa ta'urraa hanga pireezidaantummaatti tajaajilaniiru. Ministeera haajaa alaa kan ta'an Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee ammoo dippiloomaatota muuxannoo waggaa dheeraa qabanii fi ammaan tana hojii irratti argaman keessaa isaan ijoodha. Waggoota 30 oliif walitti dhufeenya idil addunyaa fi damee dippiloomaasiitiin biyya isaanii kan tajaajilan Ambaasaadder Taayyee ministeera dhimma alaatti biyyoota garagaraatti akkasumas UN keessatti tajaajilaniiru. Kana malees waggoota lamaaf ammoo sababii hidha haaromsaa guddichaatiin biyya Itoophiyaa waliin barootaaf falmii keessatti argamtu Masriitti ambaasaadara ta'uun hojjetaniiru. Ministeerri fayyaa haaraa muudaman Dr. Maqdas Dhaabaa dhaabbata fayyaa addunyaa keessatti gargaartuu daayireektara olaanaa dhaabbatichaa ta'uun tajaajilaa turan. Dr. Maqdas speeshaalistii da'umsaa fi gaayinakoolojii ta'uun biyya keessattis tajaajilaa akka turan ministeerri muummee Abiy ibsaniiru. Dr. Maqdas Itoophiyaa keessatti speeshaalistii karoora maatii fi fayyaa wal hormaataa isaan jalqabaa akka ta'anis gabaafameera. Ambaasaadder Taayyee fi Dr. Maqdas miseensa paartii badhaadhinaa ta'uu baataniyyuu muuxannoo fi beekumsi isaanii biyya waan fayyaduuf muudamni kun akka kennameef ministeerri muummee Abiy ibsaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun wixinee dhukaasa dhaabuu qophaa'e irratti fooyya'insa Hamaas akka taasifamu gaafate kuffisuun Gaazaatti injifannoo guutuun ji'oota keessatti argamuu danda'a jedhan Firaafoolii Dhugaasaa. Netanyahuun yaada kana kan kennan wixinee deeggarsa Israa'el argatee qophaa'e irratti Hamaas fedhii akka guutamuuf barbaadu erga tarreessee boodadha. Netanyahuun mariin Hamaas waliin godhamu eessayyuu hin ga'u jechuun waan hin milkoofne akka ta'e dubbatani. Wixineen biyyooti akka US, Qatar, Masrii fi kaanis irratti hirmaachuun qophaa'e waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 135 turu yoo ta'u, waa'ee hiikamuu hidhamtoota gama lamaan hin jiranii dhiyeessii wal'aansa fayyaa uummata Gaazaa jiranii fi kaanis ni ibsa. Deebii Hamaas wixinee kanaaf kenne torban tokko ture kibxata dhaga'ame. Gaaffiin gama isaan dhiyeessee waliigaltichi akka hin milkoofne gochuu akka danda'u namoonni keessa beekan himanii turan. Netanyahuun injifannoo guutuu xumuruu malee falli biraan hin jiru jechuun roobii miidiyaaleetti himaniiru. Hamaas Gaazaa keessa ni jiraata yoo ta'e dhumaatii kan biraan yeroo eeggata malee waan hafu miti jedhani. Qondaalli Hamaas olaanaan Saamii Abuu Zuurii yaada Rooyitersiif kennaniin deebiin Netanyahuun kun fedha naannicha keessatti waraanatti fufuuf qaban agarsiisaa jedhan. Maddeen Masrii yaada BBCf kennan ammoo yaadi Netanyahuun kun dhaga'amuyyuu mariin jaarsummaa Masrii fi Qataariin kamisa magaalaa Kaayirootti qophaa'e ni gaggeeffama jedhanii akka abdatan himani. Masriin qaamoleen lamaanuu waliigaltee akka gahaniif ejjennoo isaanii akka laaffisan gaafatteetti. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti himama. Baqattoonni Sudaan 13 bidiruu qarqara Tuniiziyaatti dhidhimte keessatti lubbuu dhaban. Namoonni 27 biroo ammoo achi buuteen isaanii dhabamuu qondaaltonni Tuniiziyaa himaniiru. Lammiileen Sudaan kun galaana Meeditiraaniyaanii irraa gara Awurooppaatti qaxxaamuruudhaaf yaalaa turanii jedhameera.
Ameerikaan hoogganaa milishaa Iraaniin deeggaramuu aleellaa dirooniin ajjeefteen hoogganaan hidhattoota Iraaniin deeggaramanii Baagdaa keessatti aleellaa diroonii US'n ajjeefame. Akka Pentagon jedhutti koomandarichi aleellaawwan humnoota Ameerikaa naannicha jiran irratti raawwatame hoogganeera. Manni murtii waliigalaa Ameerikaa pirezidaantii duraanii biyyattii Doonaald Tiraamp filannoo bara 2024 irratti dorgomuu fi dhiisuu irratti falmii gaggeeffamu dhaggeeffate. Boorana Bahaatti namichi haadha warraasaa haala suukanneessaadhaan morma kutee ajjeese murtiin itti murame. Bakka bu'aatti gaafataman waajjira haqaa godina Boorana Bahaa obbo Qaallichaa Qanaa haala yakki kun itti raawwatamee fi adabbii kenname waayila koo maatii olaanaatti himeera. Akeekkachiisa odeeffannoon kun miira keessan jeequ mala. Godina Boorana Bahaa aanaa madda walaabuu ganda madda jedhamu keessatti haadha warraa fi abbaa warraa yeroo muraasaa fi wal dhabanii waliin jiraachuu hin dandeenyu jedhanii jaarsummaadhaan adda ba'anii guyyoota sadiin booda erga ishii mana haadhishiitti bira galtee daa'ima tokko qabattee tokko isa biratti dhiistee mana warra ishiitti galteen booda abbaan warraa kun na dhiistee nama biraatti heerumuu hin dandeettu bifa suukaneessaadhaan si ajjeesaa hin jiraattu jedhee natti dhaadata asillee dhufuun ajjeesetti erga maatiitti himattee jaaroleenis kanuma laaltee addaan baafteen booda guyyaa gaafa 6-5 2004 ergasiin guyyaa 3 mana haadha bulteen booda manumaadha kanatti ganama naannoo sa'aatii 4tti dhufee daa'ima isaa tokkocha achi jiruuf koshoroo kennee obboleettii ishii ka mana jirtuun mee horii kana gadoo fi re'ee kana bobbaas jedhee yeroo ishii re'ee kana daa'imni re'ee oofuuf deemu miidhamtu kana maqaan ishii Leelaa Mahammad jedhamti. Manuma keessatti billaa qabateera, billaa morma wanni irratti hidhateera. Billaa kana fuudhee morma ishii muree achiin obboleessi ishii itti dhufe yeroo inni itti dhufu balbalatti fuullee wal dhufanii obboleessichi billaa harka qaba arge dhiiga qaba namicha arginaan jala goree fiigee bahee jechuu himatamaan. Yeroo inni iyyuu uummatii itti bahee shakkama kana poolisiin hordoftee gaafum kana qabanii waajjira abbaa alangaa godina Boorana Bahaas galmee kana laalee ragaa namaatii fi ragaa sanadaa dhiyaate galmichi keessa erga laaleen booda bu'uura seera akka Itoophiyaa bara 1996 yakka jecha namaa cima jechuudhaan mana murtii godina Boorana Bahaatti himannaa dhiyeesse. Kanumaan mani murtii galmee kana ragaa namaaf ragaa sanadaa kan erga laaleen booda dhaddacha gaafa 28 6 2010 ooleen murtii balleessummaa kenne. Kanumaan adabbii hidha cimaa waggaa 23 kan adabe ta'uu isaati. Ta'iin akkanaa dubartoota irratti yakki raawwatamu kana durallee wantoonni akkanaan jiraa? Haalli ajjeechaa isaas haalli dhaadannoo jalqab tures wantoota duraan baratamirraa xiqqoo waan adda ta'edha. Unusual waan ta'edha. Godina kan keessatti akkasitti piraaksiin akkana kun guddoon jiru. Kun ammoo haaluma addaatiin osoo dhaadatu osoo laanis beekuu yakkicha ibsaniin kan raawwatan ta'uu isaati. Tibba kana dhimmi guddoo irratti dubbatamaa turee fi gurra horate dhimma qubee afaan Oromoo haaraa kuullee jedhamuuti. Gama saayinsii afaaniin siyaasaan eenyummaa fi kaaniin guddoo irratti mari'atameera. Gama teeknooloojii fi hubannoo namtolchee yookiin immoo AI dhimma kana irratti kan dubbisne ogeessa sooftiweer injiinaringii fi qorataan AI Kaabila Ayilee Sabbooqaa gama teeknooloojiin sirni barreeffamaa haaraa bakka buusuurraa qubee afaan Oromoo amma dhimma itti ba'aa jirruun itti fufuutu faayidaa qaba jechuun BBCtti hime. Yeroo kanatti keessattuu yerootti teeknooloojiin saffisaan guddachaa jiru yookaan bu'aan teeknooloojii yerootti saffisaan gara addunyaatti ba'aa jiru keessatti afaan tokko iskiriptii ofiisaa kalaqatee ba'uun bu'aan isaa inni guddaan custom fit wanta ta'e yookaan immoo afaan sanatti specifically wanta maxxane tokko qopheessu mataansaa iskiriptiin sun hanqina sirna barreeffamaa dura jiru irraatii wanta fooyyessuun qabadheetoo gaafa qabatee dhufu wanti sun custom fit ta'e perfectly afaan sanaatiif yookaan aadaa nama sanaa haala dubbii nama sana haala guutumaan guutuutti ta'etti ibsuu danda'uu mataansaa akka bu'aa tokkootti yookaan akka advanteejii tokkootti fudhatamuutii danda'a. Haa ta'uyyuu malee kana gaafa introduce godhu gama biraatiin immoo miidhaanni kaasutu caalaa jechuudha. Representationin afaan sanaa yookaan akkaataatti afaan sun kaa'amee ibsamee jiru sun haala salphaadhaan ta'ee itoo haa dhiyaatuyyuu malee qubee haaraa qopheessanii
hojjetanii yookaan bocanii baasuuni teknooloojiin amma jiru kun qubee laatiin yookaan immoo alfaabeetiiwwan laatiiniidhaatiin irratti hundaa'eetoo kan hojjetame waan ta'eef afaan dura jiru sun haala amma jiru yeroo kanatti qubee haaraa yeroo kanatti kalaqamu kanaaf teknooloojiin amma jiru waan sappoortii isaa hin qabaanneef yookaan waan itti qophaa'eetoo hin jirreef afaanonni kun haala amma jiru irratti hundaa'aniitoo teknooloojii wajjin sadarkaa tokko fuulduratti deemurra booddeetti deebi'anii iskiriptii haaraa uumame yookaan qubeen haaraa uumame kun akka inni teknooloojii keessatti fudhatama qabu kan jechuun yuunikoodii irratti galmeessisuu, foontiiwwan jenereetu gochuu, kiiboordii qopheessuu, deebisee immoo daataawwan dura jiran sana garagashaniitoo gara kanatti fiduu irratti akka isaan xiyyeeffatan godha jechuudha. Kun immoo biyyootii guddatan kanneen akka Chaayinaa fi biyyootii Arabaa warri iskiriptii ofii isaanii qaban barreeffama laatiiniitiin addatti warri qaban furmaata isaan dhiyeessan sana nuti immoo maaf hin goone kan jedhu kana kaasuu danda'a jechuudha. Biyyooti guddatan kun bajeta guddaa qabu waan ta'eef akkasumas immoo kaampaaniiwwan gurguddaa artificial intelligence irratti hojjetan qabu waan ta'eef doolaara biliyonotaan baasanii iskiriptiin isaanii kun moodeela amma hojjetamaa jiru kana irratti otoo hin taane moodeela ofii isaanii yookaan artificial intelligence kan ofii isaanii uumanii isarratti bal'inaan akka isaan hojjechaa jiran agarsiisa. Gara biyyootan guddanne irratti gaafa dhufnu garuu daataa sassaabamurraatii kaasee gaafa iskiriptii haaraatti dhufnu odeeffannoon already taa'ee jiru kan immoo daataan already kan qubee afaan Oromoo kaa'amee jiru kuni gara jijjiiramuutti gara iskiriptii haaraatti jijjiiramuu qaba. Kan ammoo gochuudhaaf ammas waggoota 3 hanga 5 yoo xiqqaate fudhachuutii danda'a. Kan ammoo akka furmaatatti kan dhiyaatee ture keessattuu iskiriptii haaraadhaaf kan transcription software ofii keenyaan qopheessinaa kan jedhu akka yaadaatti dhiyaateera. Kun immoo mataansaa afaan Oromoon haala amma jiruun iyyuu hanqinni daataa argamaatii jira waan ta'eef gaafa iskiriptii haaraatti immoo deemnu direct transcription otoo hin taane artificial intelligence tu nu barbaachisa kontekstii garaagaraa irratti hundaa'ee wantoota sana hiikuudhaaf. So wantooti sun hanqinoota guddaa uumaman hanqinni daataa hin uumama gaafa gara afaan haaraatti deemamu deebisee moodeelota artificial intelligence jiran irratti hojjechuu otoo hin taane haaraa lafarraatii from scratch hojjetamuutii qaba. Kun immoo mataan isaa hamma bajetaa fi qabeenya biyyi kun qabdu irratti hundaa'eetoo waggoota dheeraa gara fuulduraatti akka deemnu taasisa. Character recognition and input methodoota kan jechuun akkaataan barreeffamaa fi haalli barreeffamaa amma haaraa iskiriptii haaraatiin dhufu kun mataan isaa isa jalqaba gara teknooloojiitti wal simachiisuudhaaf hojii guddaatu hojjetamuu qaba. Kun immoo gaafa ta'u teknooloojiin yookaan artificial intelligence'n waggaadhaa waggaatti wantooti haaraa even guyyaadhaa guyyaatti wantooti haaraa yeroo ba'an jiranitti nuti immoo instead of technology wajjin afaan sana deemsisuu irra booddeetti deebi'amee afaan sana gara teknooloojiitti gashuu irratti akka xiyyeeffatamu taasisa. Kun immoo afaan sun teknooloojii keessatti yookaan artificial intelligence keessatti representation inni qabu akka gadi buusu taasisa jechuudha. Gama biraadhaan afaan kun let's say afaan Oromoon amma gaafa iskiriptii haaraatti jijjiiramu gaafa jennu SEO kan search engine optimization wanti jedhamu jira kan Google'n Yahoo'n faa ittiin kontentiiwwan websaayitii irra jiran akkasuma Facebook'inis akkaataattiin barreeffamoota jiran nama suggest godhu jechuudha. Gaafa iskiriptii biraatti jijjiiramu Google'n akkaataatti barreeffamoota sana index godhu or hubatu booddeetti waan deebi'uuf hojiiwwan afaan Oromoo hojjetaman kanaan dura hojjetamanii jiran yookaan hojiiwwan afaan sanaan alfaabeetii duraatiin hojjetamanii jiran akkuma seeraan indeksir ta'aa jiran iskiriptii haaraatiin kan hojjetamu garuu amma Google'n itti barutti kan jechuun amma Google'n yeroo isaa fudhateetoo indeksingii sana sirreeffatutti hojii namooti hojjetan weebsaayitooti isaanii appilikeeshinooti isaanii gaafa iskiriptii haaraatti jijjiiraman namootaatiif illee suggested ta'anii namooti galiirraatii argatan sun akka carraa sana dhaban taasisaa jechuudha. Kanaafuu iskiriptii haaraa introduce gochuun letalloon hojii transition yookaan artificial intelligence itti jiru gara sanatti seenamu sana irratti ulfaatina jiru qofatu dabala otoo hin taane hojiiwwan hojjetaman kun gaafa iskiriptii haaraatti jijjiiraman hojiiwwan sun amma gaafa addunyaa teknooloojii irratti walii galanitti yeroo muraasaaf akka booddeetti hafan taasisaa jechuudha. Ogeessi kompiitaraa fi AI kun dhimma qubee afaan Oromoo amma jiruu fi teknooloojii keessatti sadarkaa inni qabu akkasumas gara fuulduraatti dhimmoonni falmisiisoo akkasii gaafa dhalatan akkamiin itti adeemamuu qaba kan jedhu irrattis yaada kenneera. Sagantaa keenya boruutiin isiniif dhiyeessina.